Akkam jirtan kabajamoo daawwattoota keenya viidiyoo tokko isinii qabadhee dhiyaatee jira. Viidiyoon kunis waa'ee maaliiti? Appilikeeshinuma bilbila keenya irra jiruun kanuma bilbila keenya irra jiruun akkamitti roostara yookaan qabxii barattoota yookaan maarkilistii akkamitti hojjechuu dandeenyu fi keenya bilbiluma keenya irratti jechuudha. Osoo yeroo hin gubne wanti hin taanetti karaa salphaa ta'een akkamitti bakkuma teenyutti akkamitti akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Agaduma viidiyoo kanaatti na hordofaan isiniin jaa. Saniifuu appilikeeshinii wanta kana ittiin hojjennu maali? Yoo kajeettan taate Android appilikeeshiniidha hundi keessanii ni qabdan jeetii yaada. Maaliif jennaan dokumantiilee garaagaraa dubbisuudhaaf amma WPS kana yookaan wantoota dokumentii dubbisan akka wanni fa'aa King Office kajamu jira, WPS Office kajamu kun jira. Android durillee wanni illee jiraachuu danda'a jechuudha. Adobe Reader jiraachuu danda'a. San fayyadamtanii dokumantiilee garaagaraa dubbisaadhaa jirtan. Saniifuu dokumentuma kan ittiin dubbisnu kanarratti WPS Office ajaa'amu kana. Isa kanaan wantoota waan namni isiniin jeessan hojjannaa jechuudha. Maarkilistii yookaan roostara ittiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Maaliif jenna qabxii dhumarra dhibbarraa eeganuu galee booda abdaree taanee jirrutti dhibbarraa eeganuu galee booda karma salphaa ta'een liistii barreeffannee ispeeshaalii warra barumsa hedduu hin qabne kan appilikeeshinii dokumentiin hojjetamee jiru jira. Garuu immoo warra barnoota xiqqoo qaban fakkeenya barumsaan gashanii 6-7 caallee jechuudha. Karma salphaa ta'een osoo yeroon kun karaa salphaa ta'een akkamitti akka hojjetamu walii ilaallaatii na hordofaan isiniin jaa. Saniifuu maaliin isin jee WPS isin jee. WPS kana daynee xuynaa jechuudha bilbila keenya irratti. WPS gisee xuynaan dokumentii duraan qabu jira. Kana tarrisee kanatti kan duraan ittiin banee jiru appilikeeshina kanaan banee jiru. Naa mul'isaa asirratti. Amma eessarraan tuqa isin keessan barreeffama kana fiduu dhabuu danda'a. Maaliif jennaan takka barreeffama ittiin baay'een dubbisnu yoo ta'u ta'e barreeffama baay'ee kan isin fidu akkatti. Saniifuu karaa qiyaasa harka mirgaa keessanii gara jalaatti bakka diimtuu tana mallattoo pilaasii ta'e irraa qabdu tana tuinaa jechuudha. Mallattoo pilaasii ta'e irraa qabdu tana tuinaa. Eegatu inni booda waa hedduu nu dhiyeessa. New document, new memo, new presentation, new spreadsheet kajuu jira. Kanneen waan biraatiif nu gargaaranii karraa gatii kun nuti amma new spreadsheet kajuu kana filanna. Spreadsheetii filannaa jechuudha kan ittiin hojjennu. Spreadsheetii filannaa. Load godhaa jira. Spreadsheetiin kana fakkaata. Spreadsheetiin kun kanneen keessa adda wanti isa godhu inni waan calculate ta'u qofa. Waan maatis qabu, waan herrega qabu. Isa kanaan hojjennaa jechuudha. Microsoft keessalleedha isa kanaan hojjennaa. Saniifuu mee haalalloo tokkoon. Gaafa jalqaba qabbannu gara gubbarratti sarara magariisa tuttuqaa gara lameenii kan qabu diagonaalii kan qabu kun rogofreen kun bakka nuti waa itti barreeffannu. Koloman endaraawu jechuudha. Seel jamti koloman endaraawu qabna amma tana. Koloman tarree fi gadee qabna jechuudha. Garee qabna. Tarreen meeqaa jira? Tarree 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaadhaa akkatti itti fuftu kun tarreedha. Tarree qabna. Gadee immoo A, B, C, D kajuu hanga akkasumatti itti fufa A, B, C, D jechaadha. Ka E, F maali jaadhaa itti fufa akkasumatti gadeen yookaan gareen keenya akkasitti itti fufa jechuudha. Mee amma gadee fi tarreen kun maaliif nu gargaaranii? Kontentii teenya wanti inni qabachuu qabdu gabateen nuti kireet godhannu tun wantoota isin qabachuu qabdu hanga nu barbaachisutti nutu irraa kireet godhata. Warri sabjektii 10 qabu waan kontentii biraa name, roll number maali lakkoofsa kilaasii maali dabalatee akkasii hanga barbaade dheeressuu danda'a jechuudha. Tarree tanarra tarree tokkoffaarraa hanga barbaade dheeressuu danda'a. Mee amma nuti haalalloo filannee haalalloo fakkeenyaaf barataa 3 gosa barnoota 4 haalalloo madaallee haalalloo wanni goone itti galchinee haalalloo daataa kana intergoonee haalalloo daataa intergoonee haalalloo. Kanaaf meeqa filachuun barbaachisa? Tarree gubbaa kanarratti dura garee A jalatti warra argaman maaliin godha? Lakkoofsa barataadhaa haa godhu. Edit kajuutu ita. Edit kajuu keyboardiin siin ba'a. Lakkoofsa daree nin gabaabsa. Lakkoofsa daree ajuutu inni yeroo tuynu qiyaasuma barreeffama barreessinee kana fuula duraan taab kajuu jirti taabii kana tuynu
insert ta'ee jira jechuudha. E jala group E jalatti maaltu lakkoofsa daree qajamuutu nu seenaa tar akkana ganaa gatoo ka jiru kana lakkoofsoonni nu seenaa. Birritti immoo maal goona maqaa akkasumatti taabtuina maqaa barataadha jechuudha. Maqaa barataa caarratti gadee caa jalatti maal ta'uu qaba? Gosa barnoota afaan Oromoo haa jennuun gosa barnoota san keessa afaan Oromoo. Gosa barnoota afaan Oromoo taabee keenya tunya. Kaitaanu gosa barnoota maal haa jennu? Ingiliffaa jennuuni. Kaitaanu gosa barnoota maal haa jennuuni? Herreega galchina. Gosa barnoota afur hojjenne jenne kana keessa kaitaanu tokko maal haa galchinu? Civic haa jennuuni. Yookaan lammummaa fi amala gaarii haa jennuuni civic. Galchinee jechuudha. Amma gosti barnoota kun hundi barataan tokko fudhachuu qabu jechuudha. Barataan tokko qabxii barataa tokko guutamuu qabu. Gosa barnoota meeqa kan marti ittiin hojjechuun isin gosa barnoota ifii keessaniin qabdaniin hojjechuu dandeessanii garuu kun ammoo afuriin hojjedha fakkeenyaaf. Saniifuu afran kun maal qabaachuu qaban? Qabxiin ida'ama qabaachuu qabanii. Amma garee yookaan gadee gaa jalatti maaliin barreessaa? Ida'ama qabxii kana barnoota bu'aa sabjeektoota kanarraa argame gosa barnoota kanarraa argame bu'aa isaan irraa argame ida'ama gadee haa jalatti maal haa barreessu? Average yookaan qabxii giddugaleessaa average yookaan qabxii giddugaleessaatiin barreessa. Gadee ii jalatti hoo maal haa barreessu? Sadarkaa haa barreessu. Sadarkaa ishi ayyee amma kana qabna kanatti gadee kan akkatti tarreeffannee jira. Gadee meeqa qabna? Gadee aarraa kaasee hanga haatti ka jiru jechuudha. Lakkoofsa daree ka jiru kana jalatti ni tuyna. Lakkoofsa daree san jalatti kolomanii takka lakkoofsa lama irratti ka argamtu. Raawwii lammaffaa irratti ka argamtu. Lakkoofsa takka irraa kaanu. Lakkoofsa takka taab. Lakkoofsa takka eenyu haa jennuuni? Abdii jenna maqaa guutuullee barreeffachuu dandeessanii abdii taab. Abdii galchine. Gosa barnoota afaan Oromoo meeqa qaba? Yookaan isin jalqaba liistii kanallee maqaa qofa barreeffatanii fixuu dandeessanii. Anamma kanatti tarreetti akkasiin salphatu isin hojjechaa deema. Afaan Oromoo meeqa qabaa jennu? Afaan Oromoo 90 qaba. Ingiliffa meeqa qaba? Ingiliffa 80 qaba. Herreega meeqa qaba? Herreega 86 qabaa jennu. Civic meeqa qabaa jennu? Civic 98 qabaa jennu. 98 qaba. Nama tokko ammaa isaa idaanu. Lakkoofsa dareedhaa meeqaffaadha? Lakkoofsa daree lammaffaa. Gaafa galchinu lakkoofsa daree lammaffaadhaa eenyu haa jennu? Boonaadha. Lakkoofsi daree eega kun ta'e afaan Oromoodhaa meeqa qaba? Afaan Oromoo meeqa qabaa jennu? 98 qabaa jennu boonaan. Ingiliffaa meeqa qaba? 80 qabaa haa jennu. Herreega meeqa qaba? 85 qabaa haa jennu. 85 qaba. Civic irra nu dhaqaa deema akkasitti jennu taab goonu fuuldura nu baa deema. Civic meeqa qabaa jennu? 95 qabaa haa jennu. Kana fakkaata. Qabxiin amma qaboonaati fi abdiidhaa galfannee jira. Osoo ida'amaa beeka kanatti hin seenin dura. As dhufnee lakkoofsa meeqa dabala? Lakkoofsa 3. Lakkoofsa 3 eenyu haa jennu? Obsaadha. Lakkoofsa obsaa galchine akkuma kan galchine sanitti amma qabxii galchaadha deemna. Obsaan 90 80 75 dhibba qabaa jennu Civic dhibba qaba. Qabxii jarri kun qaban sabjeektoota barbaadnu galfanne ammantan galfanne isinii sabjeektii qabdaniin gootanii jechuudha.
Subjectota qabnu galfannee amma galfannee jirra. Itti galfannee jirra. Maal haa hojjennu maalii haa hojjennu mee amma jalqaba. Isa jalqabarra jiru kana abdiidha kana qofa haa hojjennu jalqaba. Hara salphaa ta'een hojjechuudha. Ida'ama abdiidha. Ida'ama abdiidha gaafa hojjennu asirratti ida'ama jalatti argamu raawwii yookaan gabatee xiqqoolaa ida'ama jala kan jiru kana kiyaasa eenyuutiin kiyaasa abdiitiin kan jiru jechuudha. Saniifuu maal godhuu qabna ida'ama kana hojjechuudha. Haruma salphaa ta'een hojjechuudha. Tuunnee bilbila keenyarra mallattoo walqixaa barbaannee tuunna. Sorry. Mallattoo walqixaa tuunna. Walqixa eega tuunnee booda maalitti barreessina? Sam hajuu ida'uu jechuudha. Sam jechuun nuubaa akkatti himantanii fi ofiisaatii nuubaa sam hajuu tuunna. Sam yeroo tuunnu formulaa isaa nuubaa salaalasitti. Samii kana amma maal walitti ida'uu deemna? Maal walitti ida'uu deemna? Garee kanaan maqaa nu yaamaa deema. Garee fi tarree kana waliin yaamaa deema. Garee fi tarree waliin yaamaa deema. Afaan Oromoo barnoota sabjektii walitti ida'uu deemnu san jechuudha. Afaan Oromoo garee meeqaffaa fi tarree meeqaffaa jala jira? Dura garee dursina. Garee caa tarree lammaffaa. Garee caa tarree lammaffaa. Caa lakkoofsa lama yookaan siituu jennee koomaa jennaan. Daa lakkoofsa lama koomaa. Lakkoofsa lama koomaa. San booda afur waan ta'eef sabjektiin faa lakkoofsa lama jenneeti. Sabjektii afranuu galfannee jirra. Kan abdii jala jiran. Abdiidha qofa. San booda taap jennaan. Abdii meeqa nuu fide? 354 nuu fide jechuudha. 354 nuu fide jira. San booda seef godhan. Seef kajuu gara gubbaarra jiru kan tuunne bakka itti seef godhan bakka booda barbaannee arganna. Anamma dokumentii kajuu irratti seef godhadha. Maayii dokumentii kajuu irratti lakkoofsa daree kajuu kan anaanaaf ta'u anumaan akkaan booda yaadatuufi. Kanaan hojjennee jirra. Kanam tokko qofa hojjenne. Kanam tokko hojjennee amman tan deebinee maal godhuu qabna? Jara kana ofiisaatii hojjechuu danda'a. Namni haga fedhe haa baay'atu ofiisaatiin hojjetaa jechuudha kan ida'ama warraafanii. Ida'ama warraafanii amma irraan gad harkisa. Rogaafree garaagara kallattii hundaan jiru kana gara jalaa kanatti gad harkisaa jechuudha. Jala qabee. Qiyaasa sabjektii hiyyaarra giseen ga'e ni dhaabaa jechuudha akkatti. Yeroon dhaabu naa galchee jira. Amma gaa obsaa fi boonaan 358 obsaan 345 qaba. Kan amma naa hojjete. Barumsa feetee yoo taateen ooftanii nama humna takkamaan ta'anii akkasii ooftanii bakkumarra dhaabbatanii ida'ama jira kana qabxii isin galchanii hunda isaatu isin hojjetee lafa isin kaa'ee jechuudha. Mee amma averejii hojjennu. Averejii hojjenna. Averejii hojjechuudhaaf akkuma reefu isiniin jeesanitti averejidhaafis maal gootanii irra gamana buusanii averejii jalatti abdiidhaa jalan nama tokko farra jiru jechuudha. Abdiin lakkoofsa takka irra jiru abdiidhaa jalatti akkuma reefu sanitti qixa ta'aa jennaan. Qixa ta'aa jenneeti jennee gizemtu itti barreessin averejii hojii nuuf dhufa. Haga dhumaatti illee barreessuu dandeessan averejii jettanii ispeelingii isaa jettanii averejii. Kajuu formulaa isaa nuuf amma kana gubbaarratti ilaaluun kan barreessa bakka namatti barreessaa jiru malee gara gubbaarra naaf mul'ata. Averejiin kunoo maaliiti? Averejiin barbaadamu kun maaliiti? Kajuu karaa salphaa ta'een hojjechuu dandeenya kunis. Sabjektiin keenya meeqa jennee 4 jenne. Sabjektiin keenya 4 jennee ida'ama isaa ni qabna. Ida'amni isaa maali? Ida'amni isaa maal tam jalatti argama? Garee ida'amni abdiidhaama fakkeenyaaf. Garee gaa lammaffaa raawwii lammaffaa yookaan tarree lammaffaa. Tarreen tokkoffaan ida'ama waan ta'eef
gaan tokko gaa lakkoofsa tokko ida'ama. Gaan lakkoofsi lama qabxii abdiiti. Gaan lakkoofsi sadii ida'ama boonaati. Gaan afur ida'ama obsaatii jechuudha. Saniif amma maal godhuu dandeenya? Harma salphaadhaan. Salphumatti maal godhuu dandeenya? Gaa lama hiruu gaa lama hiruu sabjektiin keenya meeqa? Afur. Gaa lama hiruu afurii jenna. Gaa lama hiruu afurii jennee taaf gaafa jennu averejii isaa nu baasee amman tan. Averejiin isaa meeqa? 88.5 nu dhufee jechuudha qabxiidha. Akkuma reefu isinii jetti gaammas seef godhan nama yeroo hundaa'u seef godhachaa deemna. Seef godhachaa deemna. Dan jennee seef godhanne eega seef godhanne booda ammas deebinee averejii kana amma isin hanga feetan nama haga feetan qabaadha. Nama haga barbaadan qabaadha. Biitiin godha. Nama haga barbaadan qabaadha. Nama haga barbaadan yoo qabaatan ammallee roga kana gaa roga kallattii hundaanuu akka xiyye karaa kaabaa kibba baha dhihaa gara jalaa kan jira. Gara jalaa kan jiru kana qabneeti inta qabnee gad harkisna. Akkuma reefu san sabjektii kiyya ragiseen ga'e na hojjetee jechuudha. Ammas laal na hojjetee jira amman tan. Averejii kiyya na hojjetee jira jechuudha. Averejii gaafa na hojjete maaliin godha? Daftanii seef kajuu kana tuqachaa deemtan. Seef kajuu ni tuqatanii san booda kayitaanu sadarkaa bira deetan. Sadarkaa bira gaafa deenu ammas akkuma reefu sanitti kiiboordii baafatteetuma bakka barreeffamni si jiru kanatti mallattoo walqixaa barbaaddatta. Ammas walqixa maal barbaanna amma? Rankidha. Sadarkaan Ingiliffaan rankidha. Ingiliffaa beekaa waan dhagaa waan ta'eef rank kajuu nu beekira asirratti rank kajuu kana tuqanna formulaa isaa nu dhiyeessa. Rankii kan eenyu dalaguu deemna amma jalqaba ka abdiidhaa daleen. Ka abdiidhaa gaafa daleennu kana hunda wajjin kompeer godhu ta'uu qabaa jechuudha. Jara kana hunda wajjin kompeer ta'uu qabaa. Saniifuu rankii abdiidhaa kana hojjechuudha. Maal jalatti argama? Haa lama. Garee haa tarree lammaffaa irratti argama. Garee haa tarree lammaffaa lakkoofsa lama irratti nu argama jechuudha. Saniifuu nuti maal goona? Haa lakkoofsa lama koomaa gooneeti. As jiru kana isaa wajji ka jiru kana salleekti godhan. Salleekti godhannaa jechuudha. Salleekti gaafa godhannu yookaan salleekti illee godhuu dhiisuu dandeenya. Koomaa kayitaanu orderii isaati. Order kajuu kun diskeendiidha immoo askeendi ende diskeendi kajuu jira. Tartiiba gubbaarraa gammoo fakkeenyaaf yoo nuti amma nama meeqam nama afur qabna. Lakkoofsa afur irraa kaaseetiin kennaaf moo lakkoofsa tokko irraa kaaseen kennaaf jaa. Iskendingii mee fakkeenyaaf 0 jennuuni 0 takka 2 3 jeniituma ka kennamu kana. Amma gaafa kana goone kana referensii kana akkana gooneetu mandeesnu. Bakka search goonee fide lakkoofsa lama nu baasee jira. Meeqaffaadha abdiin? Lammaffaadha jechuudha. Abdiin lammaffaadha. Saniifuu amma seef kajuu kana tuqaa deemuun irraanfannu. Seef kajuu kana tuqaa deemuu keenya dagachuu hin qabnu. San booda dan jetteetini asirra deebita. Idiit achi booda akkuma reefu goone sanitti ammas irra gad harkista. Ammas isa jalaa kan akkuma reefu goone sanitti akkana goona. San booda kilik goona. Raankii keenya kana nama lama
gara nurraa godhe. Nutu lama qofa hojjete. Sorry. Yeroo select goonu san nama lama qofa select goone. Rakkin guddachuun bareedaadha waan ta'eef irraa barachaa deemna waan ta'eef. Irraa barachaa deemna. Abdiidhaa irra deebinee adeemna. Rank H2 H4 H2 fi H4 qofa hojjetaa jiran fakkaatti. H2 H4 qabxii lammaffaadha kun irra gaddifna. Garuu sadarkaa keenya akkanatti hojjennaa jechuudha. Akkanatti nu hojjeta amma salphaadha kun karaa salphaa ta'een waan tokko hojjechuu jechuudha. Saniifuu qabxii keenya amma yeroo hundaa wanni qabannee waraqaadhaan teenyee ida'uu fi maalii fi qabxii nama tokko irra yeroo dheeraa nurraa fudhachuu danda'a. Haaluma kanaan hojjetama jechuudha qabxiin roosarrii guutuu isaa hojjechuu dandeenya haaluma kanaan. Amma maal hojjenne ida'ama hojjenne averejii hojjenne sadarkaa hojjenne jechuudha. Karaa salphaa ta'een. Aniifuu waan daawwattaniif galatoomaadha. Gaafii yoo qabatanis gaafii karaa ittiin YouTube keenya kana jala linkii karaa ittiin argachuu dandeessan Facebook keenyaa fi Telegram keessatti kan achirratti gaafii na barreessuu dandeessanii bilbilas na bilbiluu dandeessanii waan barbaachisu hundaa'u isin gargaaruu danda'a jechuudha. Saniifuu galatoomaadha. Subscribe godhamee channel kana. Uummata kan ta'u isinirraa waan tokko waan isin miidhuun qabu garuu ammoo na fayyaduu danda'a waan ta'eef ergaan kun na bira akka ta'u anaafis hamilee naaf ta'a jechuudha. Hamilee naaf ta'a waan ta'eef galatoomaa.